Ilma maqaa baasaa dhageeffadhu. 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 Baatii haruufa jedha. Baatii haruufa jedha. Baatii haruufa jedha. Jireenya hawaasummaa uummata Oromoo yeroo itti hundeeffame eegalee umriidhaan kan daangeffame kan siyaasa diinagdee hawaasummaa fi amantiin uummatichaa ittiin geggeeffamu aadaa sirna gadaa qaba. Caasaa fi haala hojii sirna gadaatiif shoora murteessaa kan qabu sadarkaalee gadaati. Sadarkaan gadaa sirnichi bifa naannaatiin akka hojjetu taasisa. Sadarkaan gadaa bakkaa bakkatti garaagarummaa maqaa haa qabaatu malee sadarkaan inni keessa darbu ammoo 10 jedhamee fudhatama. Sadarkaalee gadaa kunnan keessa darbuudhaaf ammoo waggoota 80 fudhata. Sadarkaa gadaa jalqabaa hanga sadarkaa 5ffaatti kan jiru haala hawaasa diinagdee siyaasaa fi haala amantiin uummata Oromoo itti adeemsifamu kan baratan yoo ta'u, sadarkaan 6ffaa ammoo uummata Oromoo waggaa 8tiif bulchuudhaa fi aangoo kan itti fudhatanidha. Barumsii fi itti gaafatamni tokkoon tokkoon sadarkaalee gadaa kennaman bifa garagaraa fi wal caalmaa kan qabanillee gadaan waa'ee seenaa, seerotaa, sirnootaa, waa'ee dhaa, waa'ee uumaa, waa'ee raagamtaa fi naamusaa hunda kan of keessatti hammate. Ijoolleen beekumsa gama sirna gadaatiin jiru kan argatan manaa hawaasarraa darbees ammoo yeroo ammaa mana barumsaa keessatti illee dabalameera. Gadaan sadarkaa umrii qoodaa fi itti gaafatummaa adda addaa kan itti qabaatanillee sadarkaa gadaa tokko keessa waggaa 8 kan turamu. Sadarkaan jalqabaa dabballee yoo ta'u inni xumura ammoo sadarkaa gadaa mojjiiti. Dhaloonni sadarkaa gadaa tokkorraa gara isa itti aanutti darbuuf waggaa 8 fudhata. Akka sirna gadaa Oromoo Gujiitti namni tokko gara sadarkaa gadaa Kuusomaatti osoo hin ce'in dura wantoota keessa darbullee qaba. Yeroo libaasaa jedhaniillee waamu. Miseensonni sadarkaa kanneen keessa jiran warreen kaawwan irraa kan ittiin adda baanillee qarree buufachuu fi meexxaarrii harkatti godhachuun beekamu. Meexxarrii kan as eekkaatu jechuun libaasaa qaraa finiina amma libaasa ta'anii as eekkanne gaafa kuusonni immoo asirraa ka'ee harkatti as seenaa jechuudha. Achirraa ka'ee as seenee achirraa akkuma sadarkaa deeme gaafa kuusoma kanarra gara yookiin raabomaatti darrite hin baafatta jechuudha. Bakka aadaa isaa fixatteetta jechuudha. Achi raabonte dooromte gadoomte akka warra baallii fuudhuu kana akkasiin gadoomte gadaarra achi gara baatuu yookiin yuubaa achi deemta jechuudha. Loon qalanii hariirratanii kuusa toli moora toli jedhanii qalanii horii qalansan immoo gogaa baasanii injicha billaan baasanii babbafatanii quba kanan qarree tana geettanii kuusoma dhaqqabaa karaa baay'ee kana ba'aa karaa addee hangee tana giyaa hidhee abbaan nu eebbisa. Qarree buusuu fi haaduuni abbaan dhufee mataa qarree tana nu akkana billaa haaduu sanii jedhee shiggirumaa yoona haadate nami yookaan nami hariyaan birii jirtu qadadduu jedhani. Qadadduun kun nama luba nu duraatti nurraa haada. Asiin nu eebbise. Horii jilaa innaa jilaa qalatanu aadaa jilaa kana innaa jedhanu kanarraa fi isa kanarraa baffatte kaatee as meexxarree kana keessa horii jilaa yookiin badaa jedhamu horii jilaarra bakka horii dhagarte cufarraa kama ta'erraa fi argatuu hin dandeettu horii jila aadaa ka jila aadaa kana tolfatanu isa kanaan bakka as keessa jechuudha. Harka middicha akkeetanii quba diqqaa akkeetanii harka middaa kana akkeetan kanatti hin keetan. Harka middicha akkeetan malee bitaachatti hin keetan. Harki middicha nama harka middichaatti dansa bitaacha kana aduu harka namaa ta'u kan akkeetan. Amma kuusoman nurraa eegama. Kuusa ta'e kuusallee ta'anii aaduma lubaan deemanii kuusa ta'anii raaba ta'anii raaba ta'anii doorii ta'anii gadaa ta'anii yuuba ta'anii yuubarraa qullu ta'anii mati buufatanii gaafsan immoo namni sun yoon lammeessoo hin fuudhu hin uumu. Gaafa tanaan qaraa qooxoo saaqanna deebinee achiin tarree dabballee diran dabballee irraa qarree qoran qarree irraa amma tana ke'an libaasa maqaan kennam amma libaasa gubbaa jirra. Gaafa tana dabarre gaafa si'a qubarraa baatee asin dhutte hin kuusonna kuusa gaafas abbaa kinuu kenna abbaan
baffannee yoona nutti baffata abbaan naqanna yoona. Ku amma addee damboobaatitti amma maanguddoonni abbootii teennaatu horii qalti. Yoo horii qalte ilmaanii fi talibaasonte taqarree buufatte duuchaatti gogaa sanirraa meexxarri jedhanii bassanii babbassanii miseensa tooqaa buddan ijoollee fiitiin maanguddoon tun warri qarree nurraa buuse kun darajaan guddataa deema darajaan wanni akka silxaanaati. Amma kunoo libaasa teeteetta addee tana kuusa ta'ii kuusomii raabomii dooromii gadoomii akkasidha sitti kenni bakka gaafa sitti kenni. Abbaan fakkeenyaaf abbaan kenna jira amma kana waan kana qarree kana ammas nurraa buusu kan mallee qarree tana buusee ka'ee amma meexxarrii kana nukkee abbaatti nutti eebbisa karaan dhufe kana dhufaa jedhee akkasitti nutti eebbisa jechuudha. Qarree buufadheera amma qarree buufadheennaan amma kana keeyadhe jechuudha. Qarree buufate kun mataa kana akkana haadafte qarree kana buufatte namni qarree kana hin buufatini amma kan buufatini amma dhufee buufataa keeyata malee yoon buufatin hin keeyattu. Aadaa miti. Aadaa Gujii Oromoo Gujiitii miti buufattee keeyatta. Libaasa keessa seenanii gara kuusaatti ce'uudhaaf qooxoo saaqachuun dirqama. Kana kan raawwatu ammoo abbaa malee namni biroon ta'u tartiiba barbaachisu hunda keessa deemamee hanga meexxaarrii qubatti kaa'achuu deemuun dirqama irraa eeggamu keessa darbuullee kan agarsiisu. Meexxaarriin qubatti godhatan kan gogaa loonii jilaaf qalamirraa babbaffamee godhatamu yoo ta'u qubni itti godhatamullee seera mataa isaa qaba. Jalqabaa fi amma gara yoona luba kanaa seeniisaa fi qooxoo haadatta qooxoodhani abbaan qooxoo asisi saaqee qooxoo kanarraa deemtee dabballee keeyatte dabballee irraa maqaa baasan jedhani finiina teete finiinarraa amma libaasa asii meexxarrii keeyattee akkasuma sadarkaa saniin golbaa kaatee dhufta jechuudha. Achii kaatee yoona deenta jechuudha. Abbaatti buusa abbaan nurraa buusa. Abbaa malee namni dhibiin hin buusu. Abbaa malee namni dhibiin buuse hin luboomama abbichi kullee ka irraa buusan illee lubooma ka buuse illee sullee lubooma jechuudha. Bakka lubooma jechuun bakka aadaa abbaa gadaatiin tarkaaffii walirraa fudhata jechuudha fakkeenyaaf. Abbaa malee namni hin tuqu. Abbaa galanii abbaan kun qarree namarraa buusa. Libaasummaa ammatu yoona nuti qarree buufannee libaasomaaf keeyanne libaasa sulluudarraa baaneerra amma deebinee qooxoo saaqanneerra qooxoo saaqannee duuba qarree haadanneerra qarree san buufannee sadarkaa kana seenne yoona amma libaasa. Fakkeenyaaf akkuma sadarkaatiin nama geetti jira amma namni guddaan as ga'ee guddaan jiru kan luba kana dhaqqabee hin qabne jira luba diqqaa qabu. Kun immoo akkuma dhaloota abbaatiin namni diqqaalle ka luba guddaa qabu jira akkuma dhalootaati jechuudha bakka dhaloota luba abbaa keetiirraa ka'umsa ka'e. Guyyaa keessaa immoo bitattee argatuu hin dandeettu waan dhaloota fincaane keetiiti jechuudha achirra. Amma wanni harka keeyannu kun itti kaawwata baalliiti. Baallii aadaa Gujii wanni jammartuuni qarri sulluuda asirra qoratan. Hinnaasan amma ijoolleen teenna asirra qoratti. Yoo asii sulluuda yoo asii qooxoo saaqate yoo gubbaa san qoratu qarre'ee yoommoo qarree san buufatu libaasa ta'e kunoo milikkati isaa kunoo waan kana keeyata. Libaasummaan duuba hin kuusa kuusoma darru hin raaboma darru hin dooroma sadarkaa fi eegatee dhaqee yoo dooromeen duuba hin gadooma. Gadoomaan duubi baatuu ta'a. Harka middichatti quba diqqaatti. Gaafa asirraa kaate asit dabarti. Asikki annaam. Yoo baalliin baate aadaan baate asit dabarti. Kennalleen akkaan.
yoo baalliin dabarte asin naqanna nuti asiteetti haga baalliin darbu yoo asit dabarte waggaa 8 kana amma kuni baay'isaa fi qophiirra kuni asit taruufi. Yeroo sadarkaa libaasaa jedhamu keessa jiranitti maqaa qofaaf meexxaarri qubatti hidhatanii taa'uu qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa sirni gadaa kenneef qabu. Hawaasa keessatti rakkoo akka isaan furan irraa eeggamutullee jira. Sanas sirnaan baachuun dirqama. Yoommoo libaasa teenu kana abbaa ollaa teene gaaddisa jiru yoo teenne eebbinyee gaaffii namni rakkate nama aadaan dhaqqaddeedhee dhufee nu gaafatan. Nu himatani. Yoo intala qabuufa qabanii dikuufa danda'anii yoo dubbii intala dubbii ilmaa dubbii tana qorra. Gaaddisa yoo teenne gaaddisa eebbinya. Eebuufannee kun mataa aadanne quba kanan nuu kenni abbaan. Galleellee mannaa jennee abbaa ilmaa abbaa intalaa akkasiin bakka nama wal'aabe araarsa akkasiin bakka aadaa ilmaa intalaa waan sanii bakka aadaa nutti kenname sirreessaa deennu jira bakka. Aadaa ilmaa intalaa si bira dhutti kana qortee walta araabsitee sirreessitee aadaa si hordoftee kaatee midhaabsite akkasiin jechuudha. Aadaa guddootti sitti kennama jechuudha. Namni as dhufee qarree tana buufatee waan kana keeyate galu asii dharan dubbatu dhugaa dubbata ollaa keessa dhugaa dubbata ilmaa intala wal'aabe dhugaa dubbatee dhugaan gargar araabsa waan ta'eef akkas jechuudha gahee isa kennama. Meexxaarri quba xiqqaa harka mirgaatti godhachuun mallattoo sadarkaa libaasaa keessa jiraachuu agarsiisa. Meexxaarri hidhachuu keessatti seera ganamaa eeggateellee akka deemuuf uf eeggannotu godhama. Yoo isa asiin qabaatiin libaasan ta'e quba aadaati maannicha. Abi guddoo arraabbiyyee sallanxiyyee qommaa qooree qofu oole quba seeraati. Isa dhumaa maanna. Isaan jammara. Yoo bisaan dhuqannu malee yoo baalliin teennan jirjiirame asirraa amma guyyaa eegannee sadarkaa eegannee gizee harkaa keeyannu dhufa amma. Yoo gadaantu amma jijjiirantee roobaleen baallii fuudhe yoona nuti amma qubarraa asiddeeffanne qubarraa harkaa keeyanna akkuma jila jilaatiin achiin duuba nuti amma maan teena yoo kun fuudhe nuti kuusa teena agartee libaasummaarraa kuusa qaxxaamura kuusarraa maanti deemne raaboma deemne gaafa raaboma geenne hoo dooroma deemne gaafa ammoo muudanni dooromu nuti raaba amma inna baalli sana kenna muudanni raaba nuti muudanaan duuba deemte muudanni nuun dura deemne. Kana baalliin sadarkaa yoo huu irraa bahu huu itti tara yoo huu irraa bahu huu itti tara kanaa ideentidha seerri aadaa baallii gudii muudanni amma kuusoo maadarree amma raabomain nuti immoo addee isaa buunee kuusa nutin kuusonna yoonni raabomu yoonni immoo dooromu nutin raabonna yoonni gadoomu immoo nutin dooronna. Yoo doori induubaa inni immoo yuubomee baatuu ta'u nuti immoo gadaa ammoo addee isaa bu'u sadarkaa kanaa wallaallataa deema. Warri halchiisa amma ijoollee isaaniirraa qarree buuse dura ijoolleen tuni finiina turte. Finiina yookaan gaammee xixiqqoo turte. Gaammee xixiqqoo turte amma qarree sanarraa buusanii maan ta'eeti. Gaammee gurguddoo gara gaammee gurguddoo dhutti amma meexxarrii naqatti meexxarrii harkaan raaqaatti asiin duuba yoona gara kuusaa ceeti amma oona kun ce'umsa jechuudha. Qarree buufattee qarree irraa yoona maan dhutti gara kuusaa dhutti amma gaafa baalliin baatu abbaan gadaa haaree ijoollee sanatti kennan hoo karaan naa gal aadaa naa barsiis muka jilaa naa barsiis boddaa kottee naa dhooggeedhanii eenyu kennanii abbaa gadaa amma fuudhu kana kennan isa gula yaati ijoolleen kun barumsa barachaa. Akkamiin akka jilisa muka jilaa kamii akka jilisa ardaa kamiin maa akka jilisa ijoolleen tun yoona waggaa 14 warra fuudhu kana gulayaati ijoollee amma qarree irraa buusantu mataa irraa haadantuun jechuudha. Kanaaf wanni irraa qarree tana buusanii gara kuusaa deemti.
gadaa irkanii gadaa tokko keessaa baatee gara tokkoo deemisaaf qarree kana buufatti. Dur qarree turtee qarree buufattee amma kuusa teetee gadaa gula deemti. Kanaaf tana godhan. Sirni gadaa wantoota hunda jiruuf jireenya uummata Oromoo keessatti seeraa fi tartiiba ittiin raawwatee raawwachiisu qaba. Wanta mara naamusaan qajeelchaa. Kunis miseensi dura jiru miseensa itti aanu barsiisaa qajeelchaa aadaa fi duudhaa irraa akka hin dabne eegaa irratti illee wal tiksaa deemu. Adeemsa yeroo jilaa irraa kaasee hanga baallii kennanii fudhachuuttis tartiiba kaamerraa miliquun hin danda'amu jedhan qorataa aadaa dambii turcee fi qorataa seenaa Oromoo Gujii Bonayyaa Waaqoo. Gumii bobba jedhaniin bobbaasanii gaafa bobbaanu nami hangafa amaadhaan deema. Hangafa amaadhaan kan dhaloota calla'amuti. Gadaan dura deema. Doorii itti aana. Raaba itti aana. Torbiin duuba yaati. Akkasumaan gogeessaa yaa'an. Innaa deeman kana seera qaban. Wayaa facaafati middaa beekan. Waraana qabati middaa beekan. Naafaa bal'aan gabalaan seentuu beekan. Nami tajii abbaan baasin. Agaallaan seenuu beekan. Nami cabbiitulee agaallaan seenuu beekan. Kun hunda seerattiin deeman. Nami achi seenulleeni nama qulqulluu jechuun maan nama daba hojjetee hin jirre, nama dhiibbaa namarra geessisee hin jirre, nama bineensa gurguddaarra dhiibbaa geessisee hin jirre gogeessa santi galee akka wal duraa duubaatti akka hangafa amaadhaatiin deema. Bokkuullee middaa qabatan. Waraana qabati middaa beekan. Wayaa facaafati middaa beekan jedhan. Nami nama ajjeesee jiru asin seenuu beekadhu jedhan. Nami bineensa arba ajjeesee jiru asin seenuu beekadhu. Nami gafarsa ajjeesee jiru asin seenuu beekadhu. Nami tajii abbaan baasin asin seenuu beekadhu. Nami qeeqa qabu asin seenuu beekadhu jedhanii akkasiin gogeessaan seenan. Gizeetii anullee abbootiin gadaa middateet. Abbaan gadaa uraagaa hangafaa middatee maatii itti aana hookuu itti aana. Yuubilleen tartiibaan teet. Dubartiilleen tartiibaan maddii teet. Maddii bitaa kana teet. Warri torbii immoo agaan laala dhaabatee caqasa. Amma paarlaamaa keessa innaan sin laaltanu. Warri tokko miseensi paarlaamaa tee'ee seera san caqasee waan dubbatamu san caqasee yaada kenna. Warri immoo biyya alaatii dhufe gubbaarra achi te'a. Warri torbii akkas duuba san te'a jechuu as keessa illee waluma fakkaata. Kanaaf haalli achi jiru kana. Kana teessumi waan hin jirreef ennaa duriimaa muka dhugoo jedhamu jira. Achi dhugoo jira. Dhugoo jechuun dhuga'aa jedhee fudhata. Muka dhuga'aa namni hunda achi seenu hunda muka dhugoo kaan cabsee rigata. Muuxannoo irraa fudhata. Isa barsiisa. Barsiisa abbaan gadaa. Yuudda abbaa gadaa eenyu barsiisti? Warra duuba jiru kaan barsiisti. Warra waggaa halchiisa fakkeenyaaf muudan waggaa 8 fudhata. Muudan ammoo irraa ammoo halchiisi fudhata. Halchiisi baratuu qaba. Waan inni hojjetu gaafa gara gadaatti dhufe waan inni hojjetu eentu barsiisa isa kanan barsiisa. San callaayyuu muti warri itti aanu dhallaninuu faana godaanuu qaba. Muuxannoo sana eerruudhaa fudhata. Hin barsiisa amma. Eenyu barsiisa? Tartiiba jira. Baallii meeqa qaba? Muudan tokkoffaa. Halchiisa. Dhallana. Harmuuf. Roobale. Ka jalatti kurkuree jala seenee amma muuxannoo irraa fudhataa jiru eenyu? Muudan walirraa barata barsiisaa deema jechuudha. Hin qottisu ifi duubatti. Ifi duubatti hin qottisu be. Ka waggaa 16 fudhatullee ifi duuba barsiisaa fi hin gulaan deema. Barsiisaa deema. Yerra ennaa godaanu kana ifi faana godaansiisa. Ardaa muudu kana waan dalagu kana mara itti hima. Kullee hegeri gaafa gadaa dhufe akka dubbii isan dhinne maal ta'uu qaba jechuudha. Faana deemee irraa barachuu qaba jechuudha. Kun gadi deemee kun barsiisaa deema ittiin jaallatu. Sirni gadaa fi aadaan Oromoo akka dhalootatti darbuuf dur irraa kaasee akkuma miseensota sirna gadaatii wal barsiisaa walittis agarsiisaa as ga'e. Dhaloonni hadhaa warra durii irraa karaa argaa dhageettiin waan qabatee ittiin hojjataa as ga'ellee qaba. Lafaa dhufaan ammaa fi dhaloonni itti aanus aadaaf duudhaa abaabilee fakaakilee fudhatee itti fufsiisuuf ammoo martinuu ga'ee fi dirqama qaba. Amma dhaloota ammaa kun baratee jira. Dhaloota ammaa amma fafarqaa jira. Irraa dhidhiidhataa deemaa jira. Oromiyaa keessa akkuma laallamu gadaa maqaa callatti garagalutti deemee Gujii tana amma
dheedhii hayirra dhaqqabame. Asi nuuta amma anaa fi arfeessoon tana gumii ta'uu baraagaa taa'ee jira, dhallanallee taa'ee jira, halchiisa taa'eera, harmuufa inni arfaffaannaa kana. Shanaffaa waan ina ga'u jedha. Kanaafuu dhaloonni kun nuutiin abbootiin isaanii wadhaggina wanni dhaggina kun dansa. Walitti dhufeenya namaatiif wanni kun dansa. Walitti dhufeenya namaa fi uumamaati adeemsi gadaan dansa. Gadaa jechuun uuma namooma gadaa jechuun. Gadaa jechuun gahumsa jechuun. Abbaan gadaa beeki namuma jiran keessaa tokkochi ba'e malee nami sadarkaa isaarra jiru nama gawoome jechuun. Gadaa jechuun lubi 13 sulluuda dabballe qarree lamaatti achi darre kuusa raaba doori gadaa jedhaayyo. Gadaa irratti gadaa jechuun ga'umsa jechuun ga'i jechuun gadaa jechuun. Wanni waan dansaa nami gee nama bulcha. Bulchaan biyyaa gayaa ta'uu qaba. Kan namaaf yaadu middaa bitaa ka yaadu ga'umsa. Kanaaf dhalooti duubaa kunin nuti waan dansaa dhaggina irraa abbootiin teennallee akaakoti teennallee nam keessattuu gadi wanuu dabarsanii jiranii dabarsantu akka harkaan nu banne dhalooti kullee waan isaanii kennu dargaggoonni baanii jiranii arganii jiranii baduun qabu waliin kunuunsinaa. Hordoftoota qophii yayyaba gadaa qophii keenya sadarkaalee gadaa Oromoo Gujii keessatti adeemsa gara kuusaatti ce'amuuf taasifamuu fi wantoota keessa darbamurratti xiyyeeffachuun kan qindeeffanne isinii dhiyeessine xumurreerra horaa bulaa deebanaa.